مرحبا أوي خدير جزاك الله خيرا. هيه متى مليون تاجر متى بليون تاجر تهوي إليه أفئدة من الناس نبي الله إبراهيم ويتدعي كلته ilma namaa irraa bakka qalbiin itti dheebottu naa taasisi jedhe biyya Makkaa kana. Irraa kiiloomeetirii 7 kiiloomeetirii 8 akkas fagaataa. Jabalu Sabiir jedhan gaara Jabalan Nuurii wal fuuldura jira. Gaara san gubbaa dhaabatee lallabee Nabii Allah Ibrahim وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وأذن جد سنو نادي جنة أذن جد قرآن يكون هكما قبا جد سا حرفين إساء قبين إساء آيان إساء بإني قبيل إساء فندي إساء صدفة وأنت ستعمد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 6 رفاني ميلان جد ور ميلا لا اللي يأتون إلى البيت الإسلام نمني حق رأت إبراهيم بلا رفانجرو كأن رفاجرو مكة رفنمني بيت الحرم رفنمني نبي إبراهيم الدنيا رنجلو قالوا ربي قرآن سنكيست يأتوك رجالا يأتوك 6 رفنية قاف سنمني كرا حجي كرا قول النبي إبراهيم وانت إيفي ألفنا وان إن اتيامو كني سن ربي نما اتيامو سني في الليل كني ربي سنين أكوان نمني إبراهيم برا أقوق ودين رهاسها ربي سبحان الله كبجها كان أقوه ربي وهاكنو. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا جنان والرميلان رفو كمالا قبن فلن قبنه يما أن ويابتر رفو جيجب يابتر رفو قبن ميلاي رفو درسي ربي أستي ورا يابتو درة دبتي قرآنك يسد درسي لجبر قلوبهم قلبي إساني أكسين انشأمني قلبي جبين سيقف سايكو إساني يقف ربي وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق من كل فج جدسنو من كل مكان هنجنة. قرآن بلاغان إساء جتشون إساء كيومو كيسا توتمين أمني كيومو لنتمامي كيسا لبنتاني كيسا قبا قرآن كان ربي جسدك إن كان ربي قرآن أباسو نمني قرآن ربي كما قبو يوم قمت ساب الرأى نمني قرآن كما قبو أكا سمون نما برو لاقم تلاقم gammachuu addaa wahii ka saantimata ka kiisiin qabne akka waan addunyaarraa kanarraa abbaan qabeenyaa isaa olitti hin jirretti of beeka namni quraana qomaa qabu. Nadhii dammaa wanni fakkeessinuuf yumaa namni beekutti waa namaa fakkeessaniif namaa galaaf dubbadhe. Nadhii qomni isaa yeroo kamuu coomaadha. Qomni isaa kamuu yeroo kamuu birraadha namni quraana rabbii qomaa qabu. Qoma keessan kana rabbi quraanaan haa obaasu wallahi. Bakka irra du'aa'iin qeebalamtu ardi tanarraa achi jirra. Sa'aatii illee gara sa'aatii du'aa'iin qeebalamtutti achi deemu jirraa garooyta halkan walakkaatti achi siqaa jirra. Ammallee reefuma tana roobee caame. Wantoota yeroo du'aa'iin qeebalamturraa tokko wayita roobni roobu. Samiin ni banamti jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samiin ni banamti jedha wayita roobni roobu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Masjid al-Haram jirraa wanni qabxii san kaasee fi qabxiin an kaase waa'ee Makkaa dubbachuuf miti waa'ee warra caakkaa tokko dubbachuuf. Caakkaa wayita jedhu warra baala biraa uffatee bifa biraa uffatee gaararraa ta'ee maqaa namaatirra jiraachuu barbaadu ka sooshaal miidiyaa kanarra deddeemu jira ani min xabii'ati amala kiyyarra. Ajandaa hedduu keessa harkan naqadhu hin jaaladhullee. Kaayyoon kenna dhimma ajandaati miti. Dhimma ganama rabbi nutti kenne san ummata barsiisuudha malee ajandaa qilleensi bubbeen fuudhee hargufu wajjin waan dabru hunda duuka dabruun waan dhufu hunda duuka bubbisuun qilee nama buufti. Nama ajandaan hundi amalatti ta'ee yoo ajandaa sanirraa hin dubbatin ajandaa dhufe sanirraa laayiviin seeniin koomentiin seeniin akka waan addunyaan tun yoo yaada isaa dhabdu gara galtuutti nama of laaluu jira akka waan yoo inni hin dubbatin ajandaan kun hin dhaabbanne. Amala ajandaa isinii himaa citiisa ajandaan adda namni irraa dubbatuun bobaha akka ibiddaati. Ibiddi adda afuufaniin akkuma afuufaniin bobaha ibiddi. Ajandaa namni yeroo hunda akka saree raqa hundarraa dutu. Raqa hundarra dhaabbatu akka tiisisaa bakka isa yaamiin hunda dhufu. Rasuula rabbiitu waan jedhan alayhi salaatu wassalaam min husni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa ya'ni.
ميدقين نما إسلام ما نما كان الرسول ربي عليه الصلاة والسلام تركه أف مرة قتل أف مرة ديسو لقته جد النبي محمد ما لا يعنيه وان إسان قلتشني وان إسان إلى لن كيسا قالوا أبون قل فينا ميدقين إسلام مرة متى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكون قوان يو إني إيمالي لفتوان بريدون سيو نمني قليل لين قوة يو إني أجندا سان كيسا كومنتي وهي وكين لايفي وهي وكين أجندا سان كيسا وهي كي لايكي كيسا بوفتين أكوان نموما كيسا هرى بهوتي نما كيسا هرى قلوتي أفلال كيو إني دبي سان كيسا سينين دنياني سوچوتو أنا أمالي أنا أفمالي أنا أمالي ورأكاسي أفلالو جرا أجندا هندا أجندا بربادون أجندا قوتاني باسون علامة يوكيم ملتو منافق الرئيس فيسبوك نهر أجير نتيجة أجندان هنجرو جدو كنا أجندا جتشون هيك نساسي غالي دورا أجندا جتشون بر توفتا اتين مكانا ما نياتن جتشو بر أجندا جتشون توفتا اتين فون نما إيغا نما اتين دوغان جتشو بر إنو سي هيا مي أبان أجندان سون الربه نرى دبتلو جرئي هيا مسي كنمو يونا الراجل لفت ربي سي هما جرئي سي صداتشي سيمو يرو إمنا ما تقود دبتو السوشيال ميديا قبتي وندي ببر ملائكان كتب ديبر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هدونا ما هما ملائكة وما فانين دبتا قف ملائكان كتب دي سيار وان سوشيال ميديا قبتي دبتو اللي ملائكان ربي كتبت أجندان وبربادا جتشون كرا اتين نما فون نما نياني كرا اتين إيغا نما غني كرا اتين مكانا ما بلسون إجتين نما ألباف نجرو إسا قوتو أركا بلسونو نو بربادا جتشو لكران قبابا أجندا نمني يوم أمرين إسا حقنا بركتي في كدلقتي دنيا هركان قبل كهجتتي إيمانا قمان قبل كآكرا الدبرفتي ربي برا عباداه قبل ساعاتي كم أرقتي نمني أجندا جرو أكنا بوبيتي كالوفتي namni mana keessa kiraa keessa galu dhabe kana keessatti ajandaa barbaacha social media gubbaa miila cabsatee kaardi itti guuttatee chaarji itti guuttatee achi gubbaa taa'ee ajandaa nu barbaadaa jedha. Yoom sadarkaa kana gabbu'e umriin kee bar gaaf tokko imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi imaam Ahmad bakka kana turan dhufaa turan imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi maqaan isaanii Ahmad bin Muhammad bin Hanbali asliin hortee isaanii Iiraaniidha. مقالة مروة الفوفتهات صفية بنت ميمون سبب ويررتي ولا مي فتشرا كأني بغداد مقالة قدو إراكي قالني أجدلت إمام أحمد نموقع ترباتمي تربة جراتي الدنيا الراديمي كتابة وكوكا هقر الدنيا ورابطي رافت أودة تبدأ المسند كجيل حديثكم صدومي سقل مع التكرار حديثكم صدومي سقل أتشكي سقليسي الدنيا الراديمي فتوى قركم إبا أوليتي فتوى قركم إبا أوليتي هرى مذهب حنفيا كجل ممكن أرضي كنا مذهب إساء هردفا رحمة الله عليه إساء أنتو قافتكو درقا قوتا كرا قباتا عن الرفن ورى جندا بربادو ورى شرطة ورى شري بربادو كرا قباتا عن الملكفاني الرفني أمري إساني كبلا شأن ماجرو كانت تجل علني لو استطعت وصوك دندأ لاشتريت منكم ساعتك سلا يروك يسان كان وان تبيتا تنتن جري مالي أكي تبيتا تنتن جري مالي أمري إسن كرا قبانتي تنكنا سلاهم بتا الإمام أحمد جولي الأنبر والله وصوصنا كني تني نامجتي بتاچون كدندع متهي أمري كيسان كرا بتا الإمام أحمد وروني الدنيا تنا قبتي فري بوسي فايدا بوسي دنيا تنا الراقلو بربادو وري بوليلي آخرتي ملكاه بربادو ساعتين التربتة قيال إساكون التربتة ورّي جرو إساقو توفر راس بري جرو دنيا تنكيسا زيرو باسي خساران ما نما كفسو نما تكيسو فهملي نما أبسو أفجج جزاكم الله خير الريان شكرا بحر بارك الله فيكم شفتك يا سنو الفاتنا أجندا برباتشا فيسبوكني سوشيال ميديا نرأنو دبري يونا من همتين يونا من تكيسين نمر سوشيال ميديا رتي همتو كان أب إيه سباكي تيتي رأيتي مقا إسا بربادتي كين ينسينين دور اللي نمني عادة جر عادة تقاليد تودا وانجرب
achi keessa jaahiliyaan gariillee naa jiraatu jira wanni keessaa faarfamu wanni keessaa jaalatamu warri takka hadiisa rasuula rabbiin dhagahin quraana rabbiin dhagahin sanirratti guddatee as ga'e har'a eessa dhayne maaltu nu keessaa fuudhame ilmaan keenya hoo addunyaa tana gubbatti haala ammatti jirru kanaan waggaan 20 booda waggaan 10 booda akkam ta'uu deemaa of gaafattee beeyta qabxii hedduu keessa seenee kanaaf ilma al-adab beekumsa naamusaa waan jedhamutu hanqina nurraa qaba beekumsa naamusaa kaada al-adabu an yakuuna nisfa ad-diini jedhan ulamaan naamusni akhlaaqni gaariin amalli gaariin naamusni namummaan qixxee diin kanaa ta'uu dhihaate jedhan barbaachisummaa fi gahee inni taphatu keessa qixxee diin kanaa ta'uu dhihaate jedhan qixxee diin kanaa maaliif jennaan namni naamusa hin qabne namni amala hin qabne akkuma ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa jedhu namni naamusa namni akhlaaqa hin qabne beekee buleellee hin bulchu jedhe ofiillee hin bulu nama wajjin buluu hin danda'u namallee bulchuu hin danda'u hin hoogganamu namallee hin hoogganu namni lamuma ta'uu qaba takka nama jala deemu takka namaan deemu sadaffaa ta'uu qabu namni kararraa zoor jechuu qaba namni kanaaf rabbiin wayita kanatti isinitti haasawaan illee akka waan sirrii jiru wahii of godhe akka waan tartiiba qabu of godhe waan haasawu kana akka isin taatan akka isin na caaltaniif waan of hin qabne isinitti hima akka waan isinitti himu kana naallee rabbinaa kennu du'aa'inaa godha wayita jannata irra haasofnu warruma jannataaf goone wayita amala gaarii irra haasofnu amala gaarii qabnu of goone rabbiin nama turjumaana akka ispiikarri ofiin dubbatu waan itti naqaan waan itti haasaan haasa'e akkas rabbi nun taasisini rabbi nullee haa qajeelchuu islaamuma irratti rabbi sabaatan haa kennu tumarratti immoo gara qabxii tokko si yaadachiisu barbaade dhimma waa'ee maqaa sooshaal miidiyaa gubbatti maqootii kiyyaan bakka adda addaatti feesbuukni maqaa Ibsaa Hasan jedhu yookiin qilleensa Nasrii Bubbisee jedhu yookiin suuraa kiyyaan waan an poosti gochuudhaan maxxanfamu argu jira. Maxxanfamuun kun booda sharrii qabaa. Maqaa kiyyaan feesbuuka banuun maqaa sheeka wahiitiin banuun of ta'uu dadhabanii of gadi dhiisanii huccuu nama biroo uffatanii nama biraatti fakkaachuun tokkoffaa islaamummaa keessatti haraama. Osoo maqaan kee jiru maqaa fi abbaa maqaa nama saniitii fi abbaa isaallee walitti maxxansitee maqaa nama birootiin of moggaasuun haraama. Feesbuuka ta'ee mattaawaqaa ta'ee paaspoortii ta'ee maqaa kee dhiiftee akka maqaa nama sanii ta'u osoo beektu baafachuun haraama. Osoo addunyaan har'a bar addunyaanu seera baaftee akka wanni kun yakka ta'e waan beektu siimii tokko ati maqaa tokko yoo baafatte maqaan san siimii lammaffaa ittiin baasuun hin danda'amu yoo kun jalaa cufame malee yakka waan ta'eef jiha rabbiitti hogamii akkaa miti. Ustaad Ibsaa Hasan jedhe Raayyaa Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa jedhe feesbuuka meeqa jira. Har'a maqaa qilleensa Nasrii Bubbisee maqaa waggaa 13 walakkaa dura firaasharra ciisee gaaf tokko Arsii keessatti xiqqaadhaan leeyyisan areeda kanallee hin qabu kanatti hin dulloomne rabbi umrii isinillee dheeressee nallee haa dheeressu. Firaasharra ciiseetiin osoo feesbuuka kanumatti lallaaluu jiru waggaa 13 dura san darasummaa jira qaraatii keessa ture. Qilleensi Nasrii Bubbisee jedheetiin maqaa kan ofuma kiyyaa uumee feesbuuka irratti barreessee maqaa ittiin banadhe. Yeroo san qilleensa ahbaashtu biyya keenya bubbisuu eegale gaafa aqiidaa akka wantoo buddeenaa fi lukkuutitti Libnaan irraa Finfinneetti buusuuf xayyaaraan fe'anii aqiidaan qooduuf fidan sanii gaafsan ajandaan kun kaka'ee ture maqaa sanii qilleensi Nasrii Bubbisee bubbisu malee roobu. Gaafa immoo rabbiin Nasrii nuuf fide qilleensi Nasrii roobe jedha. Har'a immoo qilleensi Nasrii Bubbisee jedha jedhee tafaa'ul maamilee maaliif jennaan bara rakkoo rakkina naasa'an furmaata haasa'uudha sirriin. Gaafa cabaa naasa'an fayyuu haasa'an. Gaafa kufa waa'ee kufaa naasa'an akka itti kuufasanii ka'an haasa'an. Yoo dukkanni nama bu'e waa'ee dukkanaa haasa'uun sirrii miti. Waa'ee ifaa waa'ee namni wayita dukkanni itti bu'u filannoo lama qofa qaba takka taa'ee dukkana abaaruu takka ka'ee ifaa qabsiisu yaalu. Takka ka'ee ifaa qabsiisu yaalu. Kanaaf bara rakkoo rakkinan faarsanii rakkinan hafarsanii furmaata irraa dubbatanii akka gaaf tokko Neelsan Maandeellaan xayyaara yaabbatee osoo deemu jiru xayyaarri sarara gadhiisee girgirri jedhe. Wayita kana uummanni guutuun rifatee iyyite ijoollee fi dubartii fi namni
مانديلا انقروا تسقب مانتا غازت عيسى دبسة جدا كتاب الرد دبسة بيك سينا مانديلا كيسة دبسة ويتا طياري ترتيب دي بي اي كرا اساس سر اساس دي بي اي تسقبا نمني وهي كاي تدوفه ويتا نمني مرتكست ايو سمالتو تسقبي سنسيكن يا مانديلا جناني اتكول في كان الله افو يريد هوغانان نمني نما فولدرا ديمنو نمني امن اوف درات لانو اكا امني تايوتا اي امتان جيسسو جدي امتان جيسسو جدي نمني امتا فولدرا جو شيكتا اي حيوتا اي عالمتا اي حتى نبي مانتان نمني امتا فولدرا جرو يرى امني رفته ويت امني تكو يبي كمان تكو دعوا غورو دايو بي كام داي يدما ebalu shufeera san jedhanii ebalu poolisii san jedhanii maqaa hojiilee namatti moggaara kun qabu islaamummaa keessatti